بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو ilmaan oromoo kan addunyaarra argamtan jirra alhamdulillah. Har'a gosoota nyaataa keessaa nyaata tokko dalaguudhaaf dhufe. Nyaanni kunis mahashii jedhama. Afaan biyya kanaatiin biyya arbaatiin mahashii jedhama jechuudha. Isa kana dalaguu fi haalli ittiin dalaganillee akkuma itti dalage kana ani viidiyoon dheerata jedhee dura keessa guuteetiin tokkochi basaditti argisiisu dhufe. Kuni dinnichaadha. Dinnichaan kun ammoo keessaa qoteetiin jira. Keessaa qote hundasaa kanneen keessaa qote hundaas jedhan naqatee jira. Kun ammoo foonii fi ruuza gabaabduu ruuza mizirii jedhamti. Haala kanaanii itti naqadhaa jechuudha. Keessa siititti gadi akkanatti keessatti gadi guuta. Akka itti gadi guutu jechuudha. Keessa gadi dabarseetiin itti guuta. Haala kanaan eegatti guute kilo haala kanaan itti guuta jechuudha. Isa kanatti wanni godhamu foon bullaahaa fi ruuza kuni kammuuna bullaahaadha. Kuni immoo filfila aswoodii bullaahaadha. Kuni girfaa yookaan qarafaa bullaahaa jechuudha. Kanneen itti goote eegas booda waliin miiciqanii eega jedhame haala kanaan qophaa'a. Achi booda kanneen keessatti naqxan jechuudha. Akkuma amma tokko isinitti naqee isinitti agarsiisa. Haala kanaan achi booda akkanatti itti guurattanii jechuudha. Gosa barbaadan anuma asitti illee naqee jira, itti qadaadee jira. Kanatti illee naqee jira, itti qadaadee jira. Kun kan menne timaatima. Kun ammoo filfil roobi yookaan qaaraa biyya keenyaa sanii qaaraa nama goonee qaaraa guddaa jechuudha. Kun hundi isaatu keessa guutee jira. Ani jechuun viidiyoon dheerataa jedheetiin tokkochuma isinitti argisiise keessa guutuu isaa akkana jechuudha. San booddee gosa kanaan itti naqattanii itti geessanitti haala kanaan itti naqxanii eega geessitanii timaatima tokko yookaan lama fudhattanii daattan jechuudha. Timaatima yookaan lama fudhattanii daattanii eegas booda timaatimatti qadaahuu edda isaaniitti meeshaatti naqattanii anuma isinitti agarsiisuu danda'a. Garuu viidiyoo dheerataa fi akkuma dura foon kanatti naxxassan bahara kanumatti naxxanii kuni garafaadha bullaahaa itti naxxu. Kunis kammoon bullaahaadha itti naxxu. Kunis filfila aswoodii bullaahaadha itti naxxu. Timaatima wajjin daattanii daakamee yoo jedhe gubbaa kanaan itti naqattan eegas booda haga bilchaatuun tura. Ibidda jala gadi qabtanii qubreetti qadaadanii haala kanaan tura jechuudha. Kana fakkaata nyaanni guyyaa har'aa dalaguuf jedhe. Galatoomaadha. Isinitti tolaan laayik godhuu, sheeris godhuun hiriyoota keessan biraan illee gahaa. Ammallee karaa chaanela kiyyaa dhufuudhaaf sabskiraayib godhuun hotta seenaa waliin wajjannaa walirraa barraa wal barsiifna dhaamsa kiyya. Bakka jirtanitti nagaan jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.